Waancaan addunyaa erga olaantummaa Arjentiinaatiin xumuramee boodatti oduulee ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisotaan kan garagaraa dhaga'aati jira. Oduulee ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisotaan kan erga waancaan addunyaa bara 2022 xumuramee boodatti ba'aa jiran namoota baay'eedhaan hordofamaati jiru jechuudha. Kana keessaa tokko xalayaa daa'imni umrii 10 Lionel Messi ta'ee abbaa isaatiif barreesse tan miidiyaa hawaasaa irratti namoota baay'eedhaan ilaalamaa jirtu takka oduu ajaa'ibaa fi dinqisiisoo ta'uudhaan yeroo ammaa tanaatti miidiyaa hawaasaa irraa sadarkaa tokkoffaa irratti dubbifamaati jirti. Daa'imni Lionel Messi kan umrii 10 waancaa addunyaa bara 2022 Qatar qopheessite irratti biyyi isaa Arjentiinaa fi Faransaay xumuraaf waliin gahan dura guyyaa tokko dursuudhaan xalayaa ajaa'ibaa abbaa isaatii barreessite ture. Xalayaan abbaa isaa Lionel Messi barreesse akka armaan gadii kanatti qopheessineeti jirra. Mee maal akka fakkaatu isiniif dhiyeessina nu wajjin turaa isiniin jenna. Abbaa koo ani yeroo hangamiifin booyaa jiraadha. Ani lafa Diego Armando Maradona, Lionel Messi fi Malvinootni irraa argaman irraa hin dhaladhe. Malvinoota jechuun dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raayyaa ittisa biyyaa lammii Arjentiinaa ta'an 649 kan birmadummaa biyya isaaniitiif guyyoota 74 keessatti lola gita bittaa Ingiliz waliin Falkland irratti dhumaniif maqaa kennamee dhagaa. Akka goota jechuudhaati. Maqaan Malvinoota jedhamu lammii Arjentiinaa biratti jechuudha. Maaraakaanyaa irratti dorgommii Kooppaa Ameerikaatiin Biraaziil waan injifattaniif imimmaan koo dhaabbateeti ture jaa. Xalayaa Tiyaagoon abbaa isaatiif barreesse keessatti. Amma immoo abdii biraa akkaan isinirraa horadhu na taasiftaniiti jirtan. Waancaa addunyaa bara 2022 Qatar qopheessite kana yeroo sadaffaatiif biyyi tiyyaa Arjentiinaan akka mo'attuun barbaadam. Shaampiyoonii addunyaa akka nu gootuun sirraa fedha jechuudhaan xalayaa abbaa isaatiif barreesse keessatti yaadota ajaa'ibaa Tiyaagoon barreesseeti jira. Kun yeroo ammaan tanaatti haala ajaa'ibaatiin daawwatamaatti jira miidiyaa hawaasaa irratti jechuudha. Duba Lionel Messiin kan xalayaan mucaansaa isaaf barreesse kun isa ga'uusaa hubate jala muruudhaan toota biyya isaanii Arjentiinaatti himee waancaa kana mo'achuu akka qabanis jala muranii gara dorgommiidhaatti seenan. Akkuma ta'ee egaa akkuma waliin daawwachaa turretti Arjentiinaan Faransaay mo'atte seenaa waancaa addunyaa keessatti Arjentiinaan yeroo sadaffaadhaaf waancaa addunyaa mo'achuu dandeesse jechuudha. Duba mucaanis erga waancaan xumurame boodatti haala ajaa'ibaatiin abbaa kiyyam Diego Maradona fi laatootaan yookiin maatii warra Maradona jechuu isaati kan yeroo ammaan tana lubbuudhaan nu wajjin hin jirre jannata keessa ta'anii Messi jechaati jiran. Ani gammachuun kiyya waancaa kana mo'annee argamuudha ture. Garuu waancaa mo'anneeti jirra. Hedduu gammanneeti jirra. Yeroo ammaan tanaatti biyyi tiyya Arjentiinaa fi maatii warra Diego Maradona jannata keessaa gammachuu isaanii ibsachaa akka jiran shakkiin qabu jechuudhaan xalayaa ajaa'ibaa tan lammaffaadhaa abbaa isaatii barreesse keessatti yaadota ajaa'ibaa kana lafa kaa'eeti jira. Dubagaa gootni yookiin Malviniin mucaan baanu san kan yeroo ammaan tanaatti Arjentiinaan qabdu Lionel Messi jechuun ni danda'ama. Lionel Messiin waggaa 36 booda seenaa isii keessatti Arjentiinaan yeroo sadaffaadhaaf waancaa kana akka mo'attu nama taasise keessaa tokko ta'uu dandeetti jiragaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Xalayaa ajaa'ibaa kan daa'imni umrii 10 Tiyaago jedhamu abbaa isaatii barreesse gaa namni miidiyaa hawaasaa irratti gadhiise haadha isaa yookiin haadha warra Lionel Messiidha Antonella Rucuzzoodhaati. Antonella Rucuzzoodha ilmaan sadii yeroo ammaan tana Lionel Messiidhaaf dhalteetii guddisaa jirti. Lionel Messiidhaatii fi Antonella Rucuzzoodha xiqqeenyarraa daa'imman ganda tokko kan waliin guddatanii hanga ammaatti waliin jiraatanii as gahanii dhagaa. Oduu yeroo ammaan tanaatti haala ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa ta'een namoota baay'ee ta'aniin daawwatamaa jirtu ta'uu isiiti gaa. Oduun Tiyaago Lionel Messiidha tan xalayaa abbaa isaatiif barreesse nuti isin biraan geenye. Oduun ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoo ta'an kan biraa ammaas akkana jetti. Waancaan addunyaa guddichi nama tuquun isaaf hin hayyamamneen tuqamee waan argameef
qorannoo gaggeessuudha qabnaa jechuudhaan fiifaan oduu ajaa'ibaa takka gadhiiseeti jira. Edaa waancaan addunyaa kun namoota hundaan harkaan qaqqabachuun hin danda'amuun asirratti naaf galteeti jirti gaa an gama kiyyaan isin akkama kayyattan hin beeku malee. Torbee dabre kana keessa kan xumurame dorgommiin waancaa addunyaa nama waancaa addunyaa kana tuquun isaaf hin hayyamamneen tuqamee argamu isaatii fi nama hayyama tuquu waancaa addunyaa kana hin qabne waancaa kana harkaan qabatee mul'achuu isaa qoratamuu akka qabu fiifaan ibseeti jira. Namni beekamaan lammii Turkii kan maqaan isaa Nuursaat Gukach yookiin maqaan miidiyaa hawaasaa isaa irratti ittiin beekamu Saaltibee jedhamu alada dabre xumura falmii Faransaay fi Arjentiinaan taasisanii injifannoo Arjentiinaatiin xumurame booda namni kun gara dirree seenuudhaan waancaa kana harkaan tuquu dandeetti jira. Harkaan qabachuu dandeetti jira. Inumaatu harkaan qabachuu bira kutee suuraa waliin ka'uudhaan miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxansuu dandeetti jira jechuudha namni kun. Dubagaa lammiin Turkii Nuursaat nama hoteelota gurguddoo biyya Turkii kan namoonni bebbeekamoon irraa nyaatan keessatti nyaata bilcheessuudhaa fi qopheessuudhaan beekamu akka ta'e qorannoon godhamee ibseeti jira. Weebsaayitii fiifaa irratti akka ifametti waancaa addunyaa guddicha mallattoo kubbaa miilaa ta'e namni tuquun isaaf hayyamamu namoota muraasaa fi akka tuqamu isaaniif hayyamee qofaa jechuudhaan lafa kaayee jechuudha. Akkana jechuun hooggantoota biyyoota ol aanootii fi waancaa kana biyya mo'atte qofaatu harkaan tuquu danda'a. Fiifaan seera isaa kan baafatee lafa kaayeen jechuudha. Biyya Turkii magaalaa Istaanbul keessatti mana foonii xiqqaa tokko hojjechuudhaan hojii kan eegale geessi umrii 39 Nuursaat yookiin Saalbeetiin amma mana nyaataa bebbeekamuu 20 ol ta'an biyya Turkii keessaa kan qabu akka ta'ee fi doolaara Ameerikaadhaa miiliyoona 70 ol kan qabu akka ta'e qorannoon taasifame ibseeti jira gaa. Duba nama kanaanii fiifaan yeroo ammaan tanaatti haala akkamiin waancaa kana tuquun isaaf hayyamame yookiin haala akkamiin waancaa kana tuquu akka danda'e qorannoo gaggeessuu qabna jechuudhaan oduu ajaa'ibaa tana maxxanseeti jira. Duba dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo namni kun gaa qorannoon irratti godhamtee yoonii fi kan tuqamuun isaa haala akkamiin akka ta'e beekame booda hoo adabbii akkamtuutu isa eeggataan oduu namoonni baay'een dhaga'uu barbaadan akka ta'etu himamaa jira jechuudha. Kun waan ajaa'ibaati. Odeeffannooleen ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisoo ta'an erga waancaan addunyaa xumurame booda maal akka ta'e kaniin isiniif dhiyeesse kanan gammaatti daawwattanii fi dhaggeeffatan kana fakkaatamu. Baay'inni uummata addunyaa biiliyoona 8 gahuun himameeti jira. Sadaasa bara 2022 baay'inni uummata addunyaa guyyaatti yeroo jalqabaatiif biiliyoona 8 dabreedha jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseeti jira. Guddinni uummata addunyaa kan amma dura hin mul'anne kan galmaa'e umriin lubbuun jiraachuu namaa fayyaan hawaasaa fooyya'uu nyaata qulqullinaa fi wal'aansaa irratti dhufeen wal qabatee waan dabaleefi jedhan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Biyyoota garii keessatti wal horuun itti fufiinsaan waan dabaleefi ja'an qorannoo dhiyeenya kana gaggeeffameen akka beeksisetti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Baay'inni uummata addunyaa biliyoona 7 irraa ka'ee biliyoona 8 kan irra geegguudhaaf waggoota 12 kan irraa fudhate yoo ta'u biliyoona 8 kan irra geerraa ammoo gara biliyoona 9tti ol tarkaanfachuudhaaf waggoota 15 kan irraa fudhatu ta'u qorannoo gaggeeffameen mirkanaa'eeti jira. Sababni isaa ammoo adeemsi dhala godhachuu ilma namaa harkifataa waan dhufeef ta'uu qorannoo gaggeeffameen irra gahameeti jira jedhama. Baay'ina uummata addunyaa keessaa biyyoonni Chaayinaa fi Hindiyaadha adda duree irratti biyyoota argaman keessaa isaan tokko. Akka qorannoon gaggeeffame mul'isutti Chaayinaa fi Hindii keessatti baay'inni uummata yeroo irraa gara yerootti dabaluudhaan yeroo ammaan tanaatti haalli jireenya biyyoota lamaanii yaaddoo hamaa keessa galee kan ture ta'uu qorannoo gaggeeffameen ibsameeti jira.